باتي الرجالتو باتي عبادا إلما ما إسي خيتي جمتولا باتي إسي خيسا ليلة القدر جرو هل كان صدركاك أبو إسي خيسا جرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان إسلاما كم جرتن نغايا فيادا بقى جرتن هندت نغيني ربي سنهادا قبو بقى ربين سبحانه وتعالى أرجما ساتين جاء رمضانة إسنغهين إسننجا رمضان دقبون رمضان قهون نعمة قد ورين دول دبره هندي هوادا تري نعمة جبا لأنه بكتناتو بكنقدا بكترفيدا بكبؤا قدا قبدو عمرنا ما خيستي جيتشورا ربين كان سبحانه وتعالى جرو المنما عمري المنما تنا خيست بكا ججبدو يرو جبدو يرو چمتو تاتي بكتنا خيستي قولي كيوتا أدادا torbaanitti guyyaa jum'aa irra caalaa guyyaadhaa taasise. Guyyaa Arafaadhaa irra caalaa guyyaa aduun irra baatu amata keessatti irra caalaa guyyaa aduun irratti baatu taasise. Guyyaa Muharram khurna Zulhijjaadhaa khurna Zulhijjaa baatii Zulhijjaa guyyaa tokkorraa ilaa 10 guyyaa hujiin namaa isii keessatti dachaa taatu hujiin takkalleen isitti hin qixxaanne guyyaa hujiin ilmi namaa hojjetu takkalleenu isitti hin qixxaanne hattaa jihaanni karaa rabbii keessatti duulanilleen itti hin qixxaatu nabiin jee sallallahu alaihi wasallam guyyaa akkanaa taasise rabbiin subhaanahu wa ta'ala amata keessatti baatii ramadaanaa taasise jechuudha. Baatii ramadaanaa namni halkan tokkicha san keessatti ibaadaa godhee halkan san xumure ibaadaadhaan goolabe sawaaba nama baatii 1,000 salaatee soomanee ama 84 fi wahi salaata nama ama 84 hajjiisaa zakaasaa ibaadaasaa qaraatiisaa halkan tokkicha san dhaabbatuudhaan ilmi namaa argataa baatii ramadaanaa kana keessa rabbiin godhe subhaanahu wa ta'ala. Kun hundinuu maaliif akka ilmi namaa jiruusaa keessatti galmeesaa keessatti waan sawaaba gurguddaa rabbi irraa isaa fuudhu akka ilmi namaa galmeessuu danda'u. Yeroo gabaabduu keessatti akka namni waa hedduu oomishuu danda'u. Namni tokko yoo umrii isarraa amata 50 jiraate yoo jedhan soomana 50 amata 50 kana soomana 50 yoo soomana 30 soomane soomana 30 kana keessatti halkan leelatul qadri 30 argate amata 84 bakka 30 kana ibaadaa argata umrii isaa keessatti jechuudha. Izan baatiin amma nuti keessenne baatii sanii jechuudha. Kanaafuu ummanni islaamaa bakka jirutti simannaa baatii tanaa bareechee qalbii isaa saafii taasisee rakkoo maatii jidduu jirtu qulqulleessee rakkoo oollaa jidduu jirtu qulqulleessee rakkoo firaa fi fira jidduu jirtu qulqulleessee tawbaa qulqullii taateen gama rabbii isaa deebi'ee tawbaa murannoo waji jirtuun gama rabbii isaa deebi'ee shukrii rabbii galata rabbii galchaadhaa gabrichi guyyaa kana simatuu qaba jechuudha. Baatii takkitti soomanaa tan akka gaariitti ruuhii isatti himee khayrii bakka kana keessa jirtu saammachuudhaaf mudhii isaa jabeessuu qaba jechuudha. Abu Umamaa saxaabiin tokko Nabi Muhammad gaafatee sallallahu alaihi wasallam yaa ergamaa rabbii mee hujii khayriin keessa jirtu hujii jannataan itti seenu ta ibiddarraa ittiin fagaadhu ناهمي نبي جي صلى الله عليه وسلم نبي كان محمد صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له
soomanumatti jabaad wanni akka soomanaan jirtu jeen nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruuxii namaa qulqulleessuu keessatti, ruuxii namaa gama rabbi ol fuudhuu keessatti, ruuxii namaa waan fokkatturraa dhiqee qulqulleessuu keessatti ibaadan akka soomanaa akkan jirre nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nuu hime jechuudha. Kanaaf ramadaana dhaqqabuun ni'maa guddaadha. Rabbii keenya galan isa haa ga'u. Akkuma arraa eegaltii ramadaanaa nu eegalchiise kana warra khayriin xumuru rabbiin keenya nu haa taasisu rabbirraa kadhanna jechuudha. Soomanni naamusaa fi adaba ilma namaatti tolcha jechuudha. Soomanni haalaa fi amala ilma namaatti tolcha jechuudha. Haalaa fi amala namaa bareecha jechuudha. Soomana keessa wanni barbaachisaan agabuu ooluu qofa osoo hin ta'in haalaa fi amala ufii bareechisu. Tanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namni jecha dharaan dhiisin, dubbii sobaan dhiisin, waan fokkattuun dhiisin, rabbiin nyaataa fi dhugaatii dhiisuu saasan haajaatti hin qabu je nabii keenya sallallahu alaihi wasallam. إذا كان صوم يوم أحدكم حديث برو خيست ويتا صومني قيان صومنا تقو خيساني غاية صومنا هدأتي دوبا قيا خانا خيستي فلا يرفس ولا يفسق وان ففقتو هنوجتين وان كرا رب الرانما باسو هنوجتين يو نمني تقو إسا الربسي يو إسا اللولي أني صومنا قبها جؤوني جا نبي عليه الصلاة والسلام خبجا صومناتف ألفنا صومناتف أدب صومناتف جابر بن عبد الله صحابين كن أكجو إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء ويتا صومنا صومنت قري سها صومنو إجي هاسي صومنتو الربن خيتي سها صومنو جا أما دردران إجي وربين حرام قول الرافقاتو قري وربين أقيفتو حرام قول الرافقاتو إجي وربين لالو حرام قول الرافقاتو الربني وربين دبتشو حرام قول الرافقاتو فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء قويا صومنا قبدو في قويا صومنا قبن اللي والكتن قدني قويا صومناتف خبجا خني قويا صومناتف ألفنا خني أكنا جان صومني أدبا في ناموس جتون هي كان ساخنا جتون صومني أخلاق أدبا ناموس نمات تلجا بريتش جتون نمني ناموس نساء صومنا خيسا إرأتي نمني وان ربين جبرا أف قبودة دبي صومن نساء إرئنا قبا جتون حنقنا قبا جتون خناف صومني أدبا waan rabbiin irraa nama dhorkerra akka gaarii fagaatanii ulfinaa fi kabajaa soomanaatiisuun waan bareedduudhaan soomana simatuu jechuudha. Khayrii bareedduu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ajajeen simatuu jechuudha. Kanaaf bakka jirtan hundaa'u soomana har'aa lafaa fuune kana amma eegalle kana akka jalqabasaa bareedaa eegalletti خاتمة صبرت دلّي رب إنه أجر سيسو جنة. صومني برنا خوني يرون أما إني نتلفقون يرو أجائبات يو بريتشني لالان يرون أما صومني إتي نتلفقون أما ني برنا خا صومني نتلفقون أكما بيتين يتي يولالي صومني برنا خون يرو إتي بي لولان هبمتي نموني هدون منا سرّا بقعتي نمني برد إنقدا منا ستي صومني أرّا شرا خيست صومن نموني برد انقدا جزي رمضان أسكر قلي قلبا في راشين أدى وانياتو بتاتي منستت صومن ألت صومنو يرو نمني برد انقدا نما غرغارات ري غرغارم يرو جيهان تكبي خين يرى قاهت في جامسا أداتين بيلاب سات إلمي نمني وانياتو في وان لغو دابي يرو تنا خيسة في صومني برنا جيشول يرو خانا نمني مسلمة هندي بكا جرود
namni muslimaa ta'e hundi naannoo isaatti akka bakka jirutti namoota kanaaf dirmachuudhaaf namoota kana dhaqqabuudhaaf haga durdaran cimsee baatii ramadaanaa tana sababaa taasifachuudhaan namoota san dhaqqabuuf warra beelti harkaa qabdu warra rakkoon harkaa qabdu san dhaqqabuudhaaf tattaaffii godhuun dirqama nama muslimaati jechuudha. Bakka jiru hundatti namni gargaarsa irratti hojjetu dargaggeessi bakka jiru hundatti magaalota jiruu fi bakka jiru hundatti akka sagantatti qabatee waan kana akka sagantatti qabatee waa'ee gargaarsaa kana baatii ramadaanaa tana keessaa warra beelawee rakkate saniif gargaarsi magaalarraa fe'amee deemu walitti dhaabbatee deemu barbaachisa dha. Li'annahu ummata saniif dhaqqabu kana ma'anaan soomanaa jechuudha. Hiikan soomanaa tana duuba. Hiikan soomanaa ufumaa nyaatanii taa'uudhaan. Namoonni waan kana irratti hojjetu, namni waldaa gargaarsa irratti hojjetu, namni hujii tola ooltummaa irratti hojjetu. Akka magaalattis ta'ee akka naannawa hundatti waan kana sagantaa godhachuudhaan hulaa nama hundaa dhadhawee akka namni obboleeyyan ufii gargaaru taasisuun dirqama muslimtootaati jechuudha. Nabi alayhi salaatu wassalaam namni nama daaree tokko uwwise Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hariira jannataa isa uwwisa. Namni dheebotaa tokko obaase Rabbiin bishaan jannatarraa isa obaasa. Akkanuma jedha Nabi alayhi salaatu wassalaam. Namni beelawaa nyaachise Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannatarraa isa nyaachisa. Rabbiin guyyaa qiyaamaa gabroota isaatiin aboo gabricha kiyya dhukkubsadheen na gaafatu oolte je'ee gaafatu. Yaa Rabbii kiyya akkamitti dhukkubsatte ati rabbal aalamiinaa wayte inni jiru abaluun gabrichi kiyya oollaa keetti dhukkubsatee gaafatuu dhabde silaa gaafatte achuman na agartaa. Hujiin tola ooltummaa hujii jabduu waan taateef ramadaana baranaa kana sababaa taasifachuudhaan obboleeyyan keenya warra rakkoon isaan mudatte gargaaruudhaaf bakka jirurraa yeroon hanga durdaran itti sossoonu yeroo ammaati. Insha Allahu ta'ala ramadaana baranaa kana ramadaana khayriidha, ramadaana milkiidha, ramadaana nasriidha, ramadaana keessatti rakkataan rakkoo bahu, ramadaana miidhamaan itti miidhamiinsa keessaa bahu, kadhabe itti arkatu, kadhukkubsate isa keessatti fayyu, haajaan itti jirtu hundi haajaan isaa xumuramtu Rabbi nu haa taasisu. Baga Rabbiin ittiin isin gaye warra baranaa habara hegeree warra baranaa habara hedduu kulla aamin wa antum bikhair. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi